jireenya sodaadhaan mo'ame irratti naasa'e isa booddee hafuura sodaa ofirraa ifanna. Ameen. Seera keessa deebii boqonnaa 31 lakkoofsi 6 akkas jedha, dhaggeeffadhaa osoo ta'e dubbisa. Waaqayyo gooftaan keessan isinii wajjin adeema. Inni gad isin hin dhiisu, isin hin irraanfatus. Kanaaf cimaa, ija jabaadhaa, hin sodaatinaa, hin na'inaa. Haleluuyaa. Waaqayyo gooftaan keessan gad isin hin dhiisu, isinii wajjin adeema. Kanaaf cimaa, ija jabaadhaa. Harka jabaataa kadhanna. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Waaqa Abrahaam kan Isihaaq kan Yaaqoob, Waaqa hundumaa irraa jirtu, Waaqa amma jettu geessu, Waaqa amma dubbattu geessu, ati Waaqayyoodha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ati Waaqa amma jettu geessudha. Galatoomii. Jiraachuu kennu jiraachise. Hojjechuu keetu nama nu godhe. Darbuu kennu dabarse. Waraanamuu kennu waraanamuu nu oolche. Hadheettuu inni hadhaa'ummaa nu helchite. Jirma baattee jirma baachuu nu helchite. Hojii qullaa dhaabattee qullaa dhaabachuu nu helchite. Haleluuyaa. Waaqayyo galata fidaa. Galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfaadhu. Sagalee kennu tajaajili. Dubbii kennu tajaajili. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Jireenya sodaadhaan mo'ame kan jedhutti dubbadha. Jireenya sodaadhaan mo'ame macaafa qulqulluu yeroo ilaallu namoonni baay'een utuma Waaqayyoo wajjin jiru sodaatu. Waan nama dhibu utuu Waaqayyoo isinii wajjin jiru sodaachuun keessa cubbuudha. Sababiin isaa inni si wajjin jiru waan guddaa erga ta'e hin sodaatin. Ameen. Fakkeenyaaf ati micaa qabdaa jennu. Micaa kee harka qabattee deemaa jirta. Sareen itti dhufe. Tuuti micaa kee harka qabattee deemtu sareen itti dhufe. Micaan kee saree sodaatee bu'a. Gaafa micaan kee saree sodaatee bu'u sareen itti dhufaa jira garuu hin ciniinne. Harka qabattee immoo deemaa jirtaati. Ati naatamu naattu micaa keetti. Waaqayyo akkasitti. Utuu Waaqayyo si wajjin jiru, ituun harka si qabatee jiru, waanuma hin sodaatame tokko yoo sodaatte akka nama Waaqayyoon tuffateeti. Abbaan koo kun yookaan haati koo kun saree kana na oolchuu hin danda'uudha. Rakkinni micaa. Malee erga baasaa haadha isaa akka qabatee deeme boo'icha san barbaachisu ture. Sagaleen kun akka jedha sirrii keessa deemuu qonnaan 31 lakkoofsi 6 kun inni galchu hin dhiisu. Ameen. Isinii wajjin jira. Isin oolcha. Hin sodaatinaa. Nama si bukkee akka qabeetti hin sodaatinaa kaa Yesuus hin jedhin. Cabsiin ittiin maqaa gooftaa Yesuus hin jedhin. Hin sodaatin jedhin. Jireenyi kee jedhin. Sodaadhaan kan mo'ame hin ta'in. Sodaan cubbuudha. Ituu Waaqayyo nama wajjin jiru sodaachuun cubbuudha. Cubbuutti lakkaa'ama. Inni si geggeessu kun Waaqa sirriidha. Hin irraanfatinaa. Yoomiyyuu ta'e yoo burqaan sodaa seexana biraati. Seexanni abbaa sodaati. Seexanni inni gad darbatame sun yeroo hundumaa waan gaariin godhu. Waan gaariin godhu. Seexana takka waan gaarii godhu sun agartan. Seexana takka waan gaarii nama yaadu sun agartan. Guyyaa tokko seexana takka godhe micaa tokko keessaa bahii ennaan dide. An seexana hin gaafadhu, seexana isa gaaffii gaafatan hin jaalladhu. Micaa tokkootu keessaa ifate. Baay'eenaan hin baawwette. Baay'eenaan hin baawwette. Ennaan akka jedhee maaliif hin baatu ennaan micaa gooti jette. Seexana akka jira seexani micaa isaa fuudhan micaa Waaqaati. Ameen. Akkuma achumaan micaan aareetu seexana na dheenna micaa keeti sii kenneera maal gootaa jedhe sii kenneera maal gootannaan dhaqeen qalaa jette. Dhaqeetan maal godhaa? Dhaqeen qalatte. Achumaan akka jedhe gurbaan ati abbaa miti dhiisitu abbaa taateen qaltu jedhe. Seexanatti naate amma maal jedhu laatitti.
seexanni yoo si jaallate yoo si qaluu si jaallata. Kanaaf seexanni yeroo hundumaa waan gaarii godhees hin beeku, hin godhees hin godhus. Jireenya yeroo akkati mo'amtuuf seexanni gaafa si mo'uu barbaadu jalqaba si lolu, sodaa sitti neqa. Jireenyi kee sodaadhaan qabamnaan ati mo'amuu salphaadha. Hafuurri sodaa haqa sirraa haa badu. Iyyaamiin jedha sabii kun. Nan jedha ganama kana maqaa Yesuusin sirraa haa badu. Seexanni jalqaba si mo'a miti, jalqaba sodaa sitti neqa. Ati sodaa qabaannaa isa si fuulduraa hin nyaattu. Isa kan biraa jechuu miti. Ani hojiin arganne hojiin hin jiru. Hojiin biyyaa bade akka biyya kana jiru hojiin biyya kamuu hin jiru. Bari. Amin jettu. Dhugumaa biyya kana hojiin jiru Arabayyuu hin jiru. Ilaa warri biyya Arabaa dhattanii deebitanii galtanii isinii waa nuu godhe nagarre isinii seexana fidee dhufe malee waa nagarre. Bakka. Amin. Seexana fidi jennee viizaa siin rukunne birrii fidii jedhu ati garuu seexana fidee dhufe. Maal kolfaa? Dhugumaa. Nama biyya Arabaati galee takkaa makiinaa bitatee takkaa mana ijaarrate nagarre. Hojii tokkoni biyya Arabaati maaloo hin dhufa jedhani amma xiyyaara wayyaa buduwwaadhaaf gunjaane malee hojiin as iyyuu jira. Amin jettu. Yoo xiyyaara yaabuu jee sitti cooti intiraate booda kun xiyyaarri biyya keessa iyyuu jira naannaa ikootu gal. Hojiin biyyaan banne situ bade laphee kee bade hojii waan badeef sodaa sun waan tattaa'e sodaa baratanii waan natti dhiibne sodaa gooftaan akka jedha hin sodaatina. Sini wajjin jira. Ansini wajjin jira namni hunduu sini sirrata. Amin jedhaniiti. Amma sakkasi kan sini hin galu miti. Amma yoo maqaa kee waamee sitti malee inni lallabaa kun hin galu. Kun nama maqaa waama. Amin jettuuti. Maqaa makoo keessa nan baadiyyeeti. Ilaa inni sodaatina jiru kun kan eenyuti? Bakka maqaa kee qabaa kun fudhadhu. Bakka. Raajii haagee lama saddeet akka jedhe Waaqayyo birriin kan kooti meetiin kan kooti. Akka jedhuudha Waaqayyo kan jedhe jedha. Birriin kan kooti meetiin kan kooti warqeen kan kooti jedhe Waaqayyo. Ani immoo kan Waaqaati meetiin. Amin jedheeti. Ati kan eenyuti? Warqeen yoo kan eenyuti? Birriin yoo kan eenyuti? Ati raawwadhuma kan abbaa keetii ta'e malee abbaan kee waan sii godhu qaba. Ati raawwadhuma ta'e qixxeen ta'e hirmaata keessan gale inni waan sii godhu qaba. Jaalala jedhe haageen ka'e mana Waaqayyoo ija haagee jechuun raajii beekamaadha. Yoo isin jiru raajii xixiqqoo keessatti ramadame raajii cabsee dubbate. Amen. Raajonni biraa sodaachuu kan dubbate haageen akka jedhe lubootaan ka'e Waaqayyo gooftaan machaa akka jedha kiisiin keessan tarsaadha jedhe. Eenyu kana namatti raajuun barbaadu? Eenyu sodaadha? Kiisiin keessan tarsaadha. Yooduma keessan iyyuu narcaa jedha Waaqayyo. Nama waa'ee eebbaa irratti waa'ee qabeenyaa irratti ija jabummaa raajee ranichi kun. Raajummaa isaa booddee garuu kan arge Waaqayyo gooftaan machaa meetiinis kanuma kooti birriin warqeen kanuma kooti isin keessaa qabdani jedhe. Okay. Kan namaa miti beekti. Waan akka seexanni nama sooromsitu seexana duukaa. Goomsuu akka waan nama goomsu seexana duukaa. Silkii tokko namatti haalale silkicha musim kaanni sana gatee kan biraa immoo baasee kan biraa jalqabe. Mana kee guutuu goomsaan hin jiraattu. Waaqayyo jireenyuma sirratti tokkos jiraachise. Sodaa keessaa bahe. Meeqa jedha haala laaleen jiraadha dhaabise. Ameen. Haala laala. Faarsa 23 lakkoofsi tokko akka jedha. Abbaan argate. Faarsa 24 lakkoofsa tokko duwwaa. Lafichi wanti lafichi guute hundinuu kan Waaqayyooti. Biyyi lafaa warri isa jiraatanis kan isaati. Ameen. Arga jedhuudhaan lafichi wanti laficha guute kunis kan Waaqayyooti. Warri isa keessa jiraatanis kan Waaqayyooti. Abiita. Wanti laficha guute hundinuus kan Waaqayyooti. Biyyi lafaa fi warri isa keessa jiraatanis kan isaati. Atuu kan isaati. Nama sunkee atuu kan isaati. Itti bubuu laftina hundi itti bubuu atuu kan isaati. Kan eenyuti ati? Warqeen immoo kan eenyuti? Meetiin immoo kan eenyuti? Haala laattee gadi sodaattu kun maaliini? Akka jedhe seera
fila jaalat haadha waan godhaa galgala kana biddeen nyaattu kun immoo nyaattu. Ameen. Amma tuwatu wakkira waa nyaansi laale waaqayyo sabni jee kana amantu maal jedhee foon nyaattu harka jechuun kaasaa waan sinitti dubbadha. Waaqayyo bara kaname baay'ee namni herregee bira ga'uu dandeenye sitti gadhiisu. Ameen jedhee namicha kana waaqayyo bara kana jedha bara kana baay'ee namni kaalkuleet godhee bira ga'uu dandeenye sirriitti gadhiisu. Ameen. Hinuma nyaattu. Ituu siiti eessatti bilcheessee fidaa waaqayyotti. Lafannitti bilcheesse maal godhe nyaadhu siin jedhe waaqayyo. Haleluuyaa. Foonni jira inuma nyaata. Biddeenni jira inuma nyaata. Duumessuma dhufe. Duumessa keessaan baakita kan immoo qabu dhabe. Haalirratti namni hundaa yoomiyyuu sodaa keessa jiru. Naannoo dhaalee sodaata. Safara dhaalee sodaata. Calluma dhaalee sodaata. Burqaan sodaa waan sin ilaallanne dhaggeeffachuu keerraa dhufe. Waan sin ilaallanne hin dhaggeeffatin, waan sin ilaalle hin ilaalin, waan sin ilaallanne deebii kennin. Namoonni baay'een waanuma isaan ilaallanne waan dhaggeeffatanii sodaa qabu. Sodaa qabu. Waanuma isaan ilaalle waan ilaalanii sodaa qabu. Waanuma isaan ilaalle keessa waan galanii sodaa qabu. Dhaggeeffadhu. Waaqayyo uumaa nama hundumaati. Garuu abbaa nama hundumaa miti. Hin irraanfatin. Nama kan hundumaa waaqayyotu uume. Hundumaa garuu abbaa miti. Uumaadhaan malee abbaa nama hundumaa miti. Siin garuu uumaadhas abbaadhas. Ameen jedhanii an abbaa qabadha. Utuma abbaa qabudha. Soo'ee abbaa qabaatte waan abbaan kee jedhe dhagahi. Abbaan kee akkasiin jedhe kan kee dhimmi kee na ilaallata. Waaqayyo akkasiin jedhaa jedhe nama si bukkee dhagaan jiru ijoolleen nu nama si bukkee gargaritu waaqayyo akkasiin jedhaa jedhe an abbaa keetiin jedhe dhimmi kee guutummaa guutuutti waan na ilaallatuuf hin dhiphatin siin jedhe waan si ilaallatu ilaalin jedhe. Televezyiinii kan hundumaarra wanti sin ilaallanne baay'ee jira. Fiilmi sin ilaalta miti miti hin ilaalta miti fiilmis. Isa ilaamame sammuun kee isa qabate malee oolchuu waaqayyoon qaban. Waan sin ilaallanne hin ilaalin. Waan sin ilaallanne dhaggeeffatin. Amiin jedhanii maalisi? Nama si bukkee akka jedhe waan sin ilaalle keessa galtee sodaa keessan gadi hin jedhin. Maqaadhuma Yesuus Kiristoosiin dhaggeeffadhu kan kee kanuma keeti. Waan sin ilaallanne keessa galtee of hin dhiphisi. Jalumatti of hin dhiphisi. Ameen. Ameen. Dhuguma asin jedhamee waan tokko sitti dubbadha. Waan tokko sitti dubbadha. Ajirtu maal jedhe? Asin jirtanii? Amma ashaboon meeqa gale? Yoon siin jedhee kuntaala dhibba meeqa tate? Atamma kuntaala bitta moo kiiloo bitta? Maali waa'ee kuntaala natti hin tare? Asin jirtanii? Asin jirtanii dinoo. Amma maali rakkinni keenya? Waan nuni ilaallanne ofirraa kaa'uu barbaadna. Kanaaf sodaadha. Jireenyi keenya sodaadha. Amin jettanii hafuurri sodaa kun irra sirra habatu. Jaluma jettee waan si ilaallanne keessan gadi. Waan si ilaallanne hin ilaalin. Waan si ilaallanne waan si ilaallatu tokko sitti man. Waaqayyo waaqa kee waaqessi. Isa duukaa ta'i. Isa wajjin jiraadhu. Inni sirraa addeemtu. Yeroo baay'ee eebba mee namni eebba barbaaddan. Eebba mee eebba barbaaddu. Eebba barbaaddu. Yoo eebba barbaadda raafaan keessan. Ameen. Har'an sooromta haqa waa sitti maa hin sooromta. Eebba barbaadda. Sooromus hin barbaadda. Dhugaadha. Jecha tokko sitti maa isaan sooromta. Sitti mu jechichi. Hin barbaadda. Dhugaadha. Waaqayyoof abbooma. Bakka sooromteetti. Bakka. Ameen jettu. Eebbi maaliin dhufu? Abbooma muraan dhufu. Amma dila baataatee birrii harkaa butuun barbaadne amma. Ameen. Isa dhage inni akka jedhe hin sodaatin si wajjin jira. Maal jedhe inni? Hin sodaatin si wajjin jira. Waan biraan dhaggeeffatu na dhaggeeffatu. Nama tokko tokko cal jedhanii sodaa namatti nafu. Cal jedhanii dhuguma ta'uu fi didde malee
guddina godhaa oolan galagaluuf durbaddeedhaatu dhuguma tokko tokko kan jedhe ani dabjuu kootiin waa arge makiinaa kana hin deemu naan jedhu yaa tokko makiinaa hin deemu barbaanna maal godha reenna hin amna tajaajila kanaa lakkiin nan hadis abjuu kootiin waa arge maal ta'e makiinaa galagalee nama baay'ee du'e hennaani si dabjoote nan deema kan jedhe waaqayyo guddaa hin sodaa tajaajila kan biraa qabate anaan sambisee fi dobraa deemuufi hennaayini anoo caalchereen naqe gaafa naqu makiinaan galan gal mijaala bilbileen nagu maalaan geere makiinaan galan galennaan aduutti deemnaan namni tajaajila qabsee biyya biraan jiranii inni lafa birrii fudhaa dhaqan lafa birrii qalloon dhaqe tokko tokko akkas suubanii maqaan nama sodaachisan nama subukkeen waan na ilaallanne achi waan hatti himin jedhime nama subukkeen sammuu nagaan barbaade dhime yaa jedhu hin beennu malee sammuun keenya kun jibii ta'e dhabdu hin beennu durosse malee ameen waan argite seef ittiin godhin fuul jedha takka ture miimoorii kee beekti ishee mobaayilii keessa jiibii tokko jiibii lama waan argite seef gaafa goota takka ture maal siin jedhe fuul siin jedhe ameen dhuguma takka fuul jibbas seef harrabsos seef kan miidiyaas seef isaan godhin haaleluyyaa seef godhin karaa eebbaa seef godhin gaafa akkas ta'u galli kee bayi kee mo'ichata yookaan akka jedhan waan sin hin laallanni gara keessan hin fidu ati gara keessan gadi sodaa keessaa ba'a maqaa Yesuusin sodaa keessaa ba'a dhaabannee kadhanna waaqayyo kanneen dhiisu jira waaqayyo dura koo bahee jira waaqayyo na gaggeessaa jira inni kanneen dhiisu waaqayyo si gargaara iyyaati harraya qabe jedha afurri sodaa narratti hin hojjetu haleluya iyyaati jedha harraya qabe afurri sodaa narratti hin hojjetu boqonnaan fuudheedha sodaa keessaa ba'eedha adda boqonnaa qabadhaa namni jireenyi sodaa bultoon sodaa kan itti ta'e maal akka sodaa keessa namaan galu amma lafa jiran of qabuu hin danda'ani lafa jiran hin boo'u lafa jiran hin kufu haka jabeessa wal qaba afura sodaatti gooftaan akkannaan jedhe namoota kana bilisan baasa dhaggeeffadhu wanta ittiin sodaatanii jirtu kun si bira hafaa harki waaqayyoo ni nagamaatu mana kee tolchu qaba naafida የፍርሃት መንፈስ asbaas nama boo'aa jiru na ilaala nama boo'aa jiru sirriin kadhadha akkasuma kaan sirrii kadhadha afura sodaa afura sodaa afura sodaa afura sodaa afura sodaa afura sodaa qaba asiin kottara qaba malu qaba afura sodaa ifada afura sodaa afura sodaa ifada afura sodaa የፍርሃት መንፈስ sodaa dinagee rakkisaa jira ati naman kaatu nama ta'u ati galman keessa jedhama galma ta'u gooftaan akka jedha haadha sodaa keessaan si baasa ilchi waaqayyootu si wajjin jira jedhine jabeessina hira qaba dabaasa qaba lafa hedda bani kukubbisi afura sodaa jalaan bilisa baasa maqaa Yesuusin jedhine masuke har'a jedhineeti afura sodaa jalaa bilisa baasa akarana kadar bela tabana kakak jadi buka kakak ya afura sodaa ya Nova pasyenta hisaw alapanda na ko sa kanya na bagya tayo dito ka lang kakak ani har'a kaya nakakaba jedhineeti har'a kaase jedhine nagaan na argateera Orman ke baye baye, orman ke baye baye.
Maqaan koo Tuujubaa Addunyaan jedhama. Kana dura dhugaasni baheen ture. Biyya lafaatti deebi'ee rakkinni baay'ee dhiphinni baay'ee narra gahee ture. Kana hundumayyuu gara gooftatti deebi'uudhaan Waaqayyo mana koo faraara ana faraara akkanaa godhe dhugaa baheen ture. Amma immoo waan Waaqayyo naa godhe isa lammaffaa keessaa waa'ee ebbaati. Ebba irratti dhugaa ba'am. Yeroo nu godhatan Paaster Masarati barana 2009 odoon cufamine namoonni konkolaataa namoonni argatan jirtu jedhanii nu godhatanii turanii dhuguma dubbachuuf ebba konkolaataa bitachuu ani yaadis hin beeku karoora koo keessas hin turre jechuudha. Bilbila waamanii keessumaa bilbila koo maqaadhaanii waamanii irratti nu godhatan. Bilbilicha irratti erga nu godhataniin booda nan galee daqiiqaa 30 turre bilbila kanarratti ebba galuun argataniin nu godhatanii daqiiqaa 30 odoon turine qarshii baay'een gannaa dhiifame anis konkolaataa bitadhee yeroo kapoota naaf akkatamu chachi keessatti Paaster Masarati bira namoonni sadas keessaa warri makiinaa bitatan jirtu jedhee gaafa paasteriin faan dubbatanii ana see yaanne waan akkasiis abjuu keessaa qabu ture. Har'a garuu Waaqayyo isa dubbate raawwateera. Anaafis makiinaan naa kennameera. Galanni Waaqayyoo ture. Kaiji kwa jumasa na bire jira markesa arkera biji kwa jumasa na bire jira markesa nagaa Waaqayyo sinifata nagaa keessa yeroon kun yeroo eebbaati yeroo Waaqayyo qabeenya foonittis afur zeroon ijoollee isaa eebbisu qabeenyi hundi harka kanaan dura warra tokkolanii matatanii durooman keessaa fudhamee ijoollee Waaqayyootti kennamu har'as kunoo Waaqayyo isaaf kana godhee nama galataa isa godheef galanni guddaa ta'e. Kappii jiru keessaa ani kappii isa kana godheera. Isa kana naa godhee Waaqayyo keessaa inni lammaffaa mana hojii tokkoon qaban ture mana rifeensaa tokkoon qaban ture manni rifeensaa kan biraas gannaa dhiifame amma mana rifeensaa iddoo lamatti banadheera. Waaqayyo kana naa godheera. Egaa Waaqayyo anaaf isa dubbate raawwateera. Kun hundumtuu immoo kanan argadhee gara gooftatti deebi'uu kootiin. Namoonni yeroo baay'ee ebbi isaanii bakka jiru odoo hin beekin ebba isaanii barbaacha waliin gadi deemu. Ani kana dura tajaajila akkan ture dhugaasni ba'eera. Ebba koo barbaacha garuu biyya lafaa keessa deemee dadhabee deebi'ee ebba koo argadheera. Kana Waaqayyo naa godheera. Inni gara biraa ebba afuuraallee Waaqayyo waa baay'eedhaan na yaaddateera jechuudha. Amma hirriba kollee na dammaqsu Waaqayyo karaa afuuras na eebbiseera jechuudha. Abjuu gurguddaadhaan Waaqayyo na eebbiseera. Ebba caalummoo ebba afuuratiin Waaqayyo na eebbiseera. Ergaan namoota gara biyya lafaatti deebi'aniif qabu ergaa guddaadha. Waaqayyo hin dubbataa isa dubbate sin raawwata. Waan haaraa godhaa waan haaraa sin hojjeta. Ebba keessan barbaacha ebba biyya lafaa barbaacha namoonni gara biraatti deemtanii gara biraatti rakkachaa jirtan ebbi kan jiru Waaqayyo bira waan ta'eef gara waldaatti deebi'aa gara mana Waaqayyotti deebi'aa isiniin jedha. Isa dhumaa Paaster Masarati bara jireenya isaa hundumaa ebba irratti ebba dibata irratti dibata nama Waaqayyo akkasitti dibee nu kennu isaatiif Waaqayyoon nan galateeffadha. Inni lammataa dadhabee doon jedhin nama dhaabbatee akkasitti nu tajaajilu Waaqayyo nu kennu isaatiif baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Mana isaa Waaqayyo haa eebbisu, jireenya isaa Waaqayyo haa eebbisu, ijoollee isaaf haadha manaa isaa Waaqayyo haa eebbisu jedha. Waa'ee Deliverance TVdha. Karaa Deliverance TV kana namoonni baay'een fayyaa jiru. Kanaaf karaa barbaachisu hundumaan kadhannaadhaanis haa ta'u gargaarsaanis haa ta'u TV kana bukkee akka dhaabbattan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa Waaqayyoon nama keessaniif haa ta'u nagaa keessanii maqaan koo Paaster Masarati Dhaabaan jedhama. Ibsa gabaabaa tokkoon isinii kennuu barbaada achumaan isin eebbisa. Sagantaan nuti qabannee kaane sagantaan miidiyaa Deliverance TV afaan Ingiliffaarraa kan fuudhamedha.
deliverance jechuun bilisa ba'uudha cubburraa rakkinarraa eeyyumarraati. Sagantaa kana turin jalqabin dura jecha maturee kana waaqayyotu naa kenne loogoo kamillee akkamitti akkam fayyadamu waaqa biraati kanan argadhe yookaan akkumatti mul'ataan kanan fudhadhe. Waaqayyo sagantaa kanaan addunyaa guutuu namoota guutuu bilisa baasuu akka inni barbaadu nan beeka. Sagantaa kana jalqabuudhaaf yeroon isaa gabaabaa haa ta'u iyyuu malee yookaan daqiiqaa 30 duwwaa haa ta'u iyyuu malee gatii guddaa itti baafnerra. Kana biraa immoo mul'ata guddaa ta'uu qabna itti daballee guddachuudhaaf sa'aatii 24 dhuunfachuudhaaf waaqayyo mul'ata nuu kennee jira. Namoonni mul'ata kana akka mul'ata keessanitti yookaan akka waaqayyo isinumaa kennetti ilaaltanii iddoo adda addaa keessanii deeggarsa nuu gochaa turtan waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Akkanuma namoonni bilbilaan gorsa nuu kennaa turtan jajjabina nuu kennaa turtan bilbiltaniillee namoonni nuu kadhachaa turtan ammallee waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Kadhannaa keessaniin ammallee dabaltanii akka isin nu duukaa dhaabattan dhaamsan isinii kenna. Kan biraa namoonni bilbiltanii kadhannaadhaaf yeroo dheeraa gaafachaa turtanii toora kadhannaa bilbilaa ammaatti hin sirreessine fuulduratti hin sirreessina. Silkiin amma iskiriin irratti agartan kun kan isin yaadaaf gorsa ittiin nu laattan qofaadha. Namoonni silkiidhaan kadhannaan ammaaf nu mijanne wanta ta'eef namoonni kadhannaa barbaadan meeseejiidhaan nu gargaaramaa meeseejii gargaaramaati meeseejii keessanii isinii kadhachuu barbaada. Namoonni paartinarshiippii yookaan immoo garee akka walitti dhufuuftanii tokkummaa uumtanii ijaaramuudhaan sagantaa keenya deeggaraa jirtan dhuftanii qaamaan argamtanii nu bukkee dhaabachaa jirtan akkasumallee yaadaa kan jirtan al tokkoon isin eebbisuu barbaada. Qabeenya waaqayyotu kenna kan qabeenya kennu waaqayyoodha. Namni immoo isa waaqayyo isaa kenne sanatu fuudhee kenna. Namoonni nu gorsaan nu kadhachuudhaan akkasumas qabeenya keessan nu bukkee dhaabattan har'a al tokkoon isin eebbisa. Waaqayyoon waaqarraa isin eebbisa. Solomoon gaafa hojii waaqayyoo hojjechuuf mana qulqullummaa ijaaruudhaaf ka'e wantoota baay'ee dhabee rakkachaa ture. Wantoonni jalaa irratan qabeenyi warqeen mukti waan baay'ee jalaa irrate garuu guyyaa tokko waaqayyo hundumaa isaa irraa hafaa godhe bar eebbi Solomoon dhufuurraa kan ka'e qabeenyi yookaan warqee yookaan birriin akka dhagaatti tuulameedha sagaleen waaqayyo. Akka jechuun irraa hafaa ta'e anis eebba tokkoon sin eebbisa. Waaqayyo mana kee jireenya kee irraa hafaa akka taasisu daqiiqaa tokkoon sin eebbisa. Namoonni fagoo jiraatanii dhiyoo jiraatanii gorsaan kadhannaadhaan qabeenyaan nu bukkee dhaabachuu barbaadan ammallee waaqayyo dabalee akka sin eebbisu al tokkoon sinii kadhadha. Isinis na duukaa kadhadha. Gooftaa Waaqa Abrahaam kan Isihaaq kan Yaaqoob maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee akkuma caafame kan kenneef hin kennama jedhameera kan kenne eebbifamadha jedhameera. Namoota yaadaan gorsaan kadhannaadhaan qabeenyaan ammaatti nu bukkee dhaabachaa turaniif akka ati eebba addaa laattuuf sin kadhadha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebbi Abrahaam eebbi Isihaaq eebbi abbaa keenya Yaaqoob isaan argatu. Eebba baabilii keenya isaan argatu. Eebbi raajootaa isaan argatu. Manni isaanii jireenyi isaanii afurri isaanii raafaa ta'u. Kana caalaa kennuu kan danda'anitti abbootii qabeenyaa haadholii qabeenyaa haa ta'an eebba raafaadhaan beekaman haliqeessan malee liqeeffatin mataa ta'anii malee eegeen ta'in barri isaanii guutuun eebbaan akkuma jalqabame eebbaan xumuramu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo sana eebbisu galatooma. Raafamnu nuyi jara keenya Yesuus mo'eera lola kee. Jara keenya Yesuus mo'eera lola keenya. Yesuus mo'eera, Yesuus mo'eera. Yesuus mo'eera, Yesuus mo'eera. Yesuus mo'eera, Yesuus mo'eera. Yesuus mo'eera, Yesuus mo'eera. Harki Waaqayyoo. Harki Waaqayyoo erga nu wajjin taa'e qubi Waaqayyoo erga nu wajjin taa'e maal sodaanna ree